baay'ee jaaladhaan garuu dubrummaa hin qabdu yookiin erga fuudhee booda dubrummaa dhabuu isii beekee maal haa godhu namoota jettanii gaafataniif viidiyoo kana keessatti deebii gaafii kanaa ni argattu. Hamma xumuraatti sirriitti hordofaa. Sagantaa imala jaalalaa har'a kutaa 5ffaa irra jirra. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana saabskraayib gochuudhaan sagantaa bareedaa kana nu hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم sagantaa cimaa fi murteessaa ta'e kan namootni hedduun irraa gaafatanii fi namoota hedduudhaaf barbaachisaa ta'e har'a isiniif qabadhee dhufe. Innis dubrummaa qabaachuun jireenya milkaayaa fi jireenya faayidaa qabeessa ta'eef dirqama moo dirqamaa miti? Dootoo dubrummaa kan hin qabne ta'ee maal haa godhu? Gaafilee jedhani viidiyoo kana keessatti deebisnaa. Jalqaba dubrummaan maali? Dubrummaa jechuun hayyoonni hedduun akka jiranitti maalidha? Dubartii sexual intercourse yookaan walquunnamtii saalaa hin raawwatinidha jedhan. Walquunnamtii saalaa raawwatuu dhabuun dubrummaa qabaatudha jechuudha. Walquunnamtii saalaa raawwatuu dhabuun namni tokko walquunnamtii saalaa fedhaanis raawwatuu danda'a, fedha maleeniis raawwatuu danda'a. Kallattii lamaan kanneeniin ilaalla. Fedhaan osoo kan raawwatu ta'e yookaan fedha maleen osoo kan raawwatu ta'e wanti kun jireenya faayidaa qabeessa ta'eef ulaagaadha jenneetiin ilaaluun dirqama moo dirqamaa miti? Jalqaba kana ilaaluu keenyaan dura dubra haa fuudhu moo wayis gursummeetti haa fuudhu ka jedhu haa ilaallu. Dubra jechuun akkuma amma dubbanne dubartii walquunnamtii saalaa hin raawwatinidha. Gursummeettiin ammoo dubartii heerumtee turtedha. As dura heerumtee kan turte afaan Arabiifaatiin thayyiba jedhamti. Gursummeetti haa fuudhu moo yookaan kan dura heerumtee turte wayis dubra haa fuudhu namoonni gariin jedhanii gaafatanii. Kuni beekamaadha. Dubra kan walquunnamtii saalaa as dura hin geggeessin kan as dura heerumtee hin jirre fuudhuun wantoota hedduudhaaf caalaadha jedhan. Fakkeenya as dura hariiroo biraa waan hin qabneef jecha abbaan manaa tulaacibuka wa tudaacibuhaa jedhan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Jaabiriini haadha manaa ta'ati si taphachiiftu ta'isiin illee si taphachiiftu dubartii dubra yookaan bikraa maa hin fuudhine jedhaniin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Akkasuma dabalataan ammallee yaada guutuu isa qofaaf kennuudhaaf. Amma dubartiin as dura heerumtee jirtu maalidha? Yaada qalbiin isii eenyutti rarra'a? Abbaa manaa isii ka dura dabreetti rarra'a. Nama hariiroo as dura waliin qabdutti rarra'a. Ta heerumte qofaa miti beekaa. Tan hariiroo dhiira biraa wajjin qabdullee ta dhiira biraa hariiroo qalbii isii keessa seensiftee jirtu qalbiin isii garam rarra'a? Gara dhiira qalbii isii keessa seensiftee sanitti rarra'a. Ka jalqaba qalbii isii seenee jechuudha. Akkasuma mallee kennaa isaa jaalachuudhaaf kennaa kallattii kamiinuu dhufu waan inni isiif kennu jaalachuudhaaf dubartii as dura hariiroo kamuu keessa hin seenin fuudhuun baay'ee caalaa fi jaalatamaadha. Akkasuma waliigaltee guutuu uumuudhaaf dubartiin as dura hariiroo dhiira biraa waliin qabdu yookaan as dura heerumtee jirtu kallattii kamiinuu haa ta'u ka qalbii isii keessa dhiirri biraa seene isiin dhiira amma dhufe kanaa fi ka as dura waliin madaalti. Kanaaf dhiira amma waliin jiru kanaaf nama amma waliin jiru kanaaf qalbii guutuu hin kennitu waliigalteen guutuun jiraatuu dhabuu danda'a. Jaarsi isii abbaan manaa isii kalammataa kunillee maal ta'a? Qalbiin isaa guutuu ta'eetiin isii wajjin hin jiraatu. Sababa kanaaf dubra walquunnamtii saalaa ta'e hariiroo ta'e waan kamuu nama biraa wajjin as dura hin geggeessin osoo argatanii fuudhanii waafa ni'ma. Dubartoonni illee dubartii akkasii ta'uudhaaf yaala. Jaalalli cimaan jaalalli guddaan yoos isiniif argama. Gursummeetti fuudhuun kallattii faayidaa qabuuntu jira. Dubartii as dura heerumte namni gariin akka waan bakka faayidaa hin qabneetti ilaalla. Sirrii miti kuni. Dubartii as dura heerumtee jirtu fuudhuun faayidaa hedduu qabaa jedhani. Fakkeenya ijoollee yoo qabaate ijoollee san akka isaa guddistuuf jecha osoo dubartii as dura heerumtee jirtu fuudhee irra bareedaadha jedhani. Ana Jaabir fakkeenya sahaabaan Nabiyyi sallallahu alayhi wasallam waan kana raawwate. Akkasuma jajjabina isiitiif isiin jajjabina osoo qabaattee fakkeenya diinii irratti amantii isii irratti kallattii garaagaraatiin osoo cimina bareeda qabaattee waan kanaaf jedheetiin osoo isii fuudhee waan bareedaadha. Maa jennaan kalaallamu maali? As dura heerumuuf heerumuu dhabuu osoo hin taane isiin amma namummaa isiititti akkami? Jabina diinii irratti akkami? Cimina waan duniyaa irratti akkami? Jedheetiin osoo laalee fuudhe waan bareedaadha jedhan. Ittaan suudhaan jajjabina isiitiif dubartii garii jajjabeessuudhaaf qalbii isii tichuudhaaf qalbiin isii akka hin cabneef jecha osoo fuudhanii waan bareedaadha. Fakkeenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan akkasii dalaganii osoo dubrummaa dhabdee hoo maal haa godhu gaafii jedhudha. Dubartiin an fuudhe takka osoo dubrummaa kan hin qabneeti. Takki ammoo ka fuudhuu hedu osoo dubrummaa kan hin qabneeti. Dubrummaa dhabuu isii osoo beeke maal haa godhu?
ka jedhu mi'a ilaallu. Islaamummaan maal jedha? Jalqaba isiinillee innillee sitrii yookaan wal sattaruu barbaachisa. Isiinillee lubbuu isii sattaruu qabdi. Innillee isii sattaruu qaba. Maaltu mul'ataa jira amma? Yoo dubrummaa irraa dhabe miidiyaa irra baheetiin waan akkana duwwaadha wata akkan qabdu maalii jedheetiin maqaa balleessa. Subhaanallah. Kun islaamummaadhaan wal faalleessa. Sirrii miti. Akkasuma isiinillee lubbuu ofii sattaruu qabdi. Lubbuu ofii sattaruu qabdi. Wanti beekamuu qabu wanti guddaan maali? Dubrummaan zinaadhaanis zinaan alas namarraa baduu danda'a. Dubartiin takka dubrummaa hin qabdu jechuun zinaa dalagdee jechuu miti. Dubrummaa qabaatuun dirqama zinaadhaan bade jechaa miti. Dubrummaan sababaalee birootiin illee baduu danda'a. Fakkeenya haydiin guddaan yookaan dhiigni marsaa laguu guddaan balleessuu danda'a jedhan hayyoonni. Akkasuma miidhama garaagaraa yoo qabaatte miidhama osoo qaama isii irraa miidhamni wayii ka gahu ta'e irraa baduu danda'a. Akkasuma tapha miidhaa garaagaraa qaban zinaadhaanis wantoota garaagaraatiin walqunnamtii saalaa geggeessiteetiin irraa baduu danda'a. Takki ammoo dirqamsiifamtee waan kan akka dalagdu isii dirqamsiisaniitiin dalaguu dandeetti. Sababa kanaafi dubartiin takka dubrummaan isii yookiin zinaan bade yookiin zinaan ala bade ka jedhullee beekuu qabna. Akkasuma dabalataan maalidhaa? Dubrummaa qabaachuun jireenya gaarii qabaatuudhaaf ulaagaa miti. Garuu dubrummaa qabaachuu dhabuu ni caala. Wanti beekamuu qabu wanti guddaan isa kana. Dubrummaa qabaachuun jireenya gaarii uumuudhaaf ulaagaa miti. Ulaagaan jireenya gaarii uumuudhaa dubartiin takka dubra ta'uu fi ta'uu dhabuu miti. Namootni hedduun dubrummaa irratti ol fuudhanii isiin illee ka hariiroo biraa hin qabne ka qaamni saalaa isii hin tuqamin hariiroo akkasiitiin wal fuudhanii booddee jireenyi isaanii gadi gaban namoota hedduu jira. Dubrummaa qabaatuun jireenya jaalalaa ni uuma jechaa miti. Garuu uumuudhaaf sababaa ni ta'a malee jireenya jaalalaa uumuudhaaf dirqama dubrummaan jiraatuu qaba jechaa miti. Waan kana sirriitti beekuu qabna. Ittaan suudhaan dabalataani tawbaa osoo goote fakkeenya dubartiin takka as dura dogongortee jirti. Tawbaa osoo goote osoo gama rabbii isii deebitee waan as dura dalagdeef osoo qulqullooftee yaa rabbi kiyya naa dhiisi jetteetiin osoo zinaayyuu dalagdee beekaa. Osoo dhiirri biraayyuu irraa balleesse. Osoo tawbaa kan gootu ta'e tawbaan waan dabresii irraa haqa. Murteessaan amala amma irra jiranidha malee amala isiin dura dabarsite sanii miti. Wanti dhiirri irratti xiyyeeffatuu qabnu isa kana ta'uu qaba. As dura akkam turtee miti. Jireenyi gaariin what is amma akkam jirti ammi maali ka jedhudha malee what was as dura akkam turte ka jedhuu miti jedhan hayyoonni. Sababa kanaafi amala isii har'aa kanaan haa murteessinu malee amala isiin as dura dabarsite jireenya dogongoraan isiin keessa seenteetiin itti gaabbiteetiin gama rabbii deebitee jirtuun itti murteessuu hin qabnu. Kanaaf warri fuutaniitiin dubrummaa irraa dhabdanillee kallattii kanaan yaada. Murteessaan haala isiin har'a irra jirtu kana. Yoo isiin har'allee qalbiin isii dhiira biraatti kararraa'u ta'e, dhiira biraa jala yoo kan deemtu ta'e, dhiira biraatitti qalbii isii yoo kararraasu ta'e dubartiin akkanaa faayidaa hin qabdu. Garuu takka dogongorteetiin yoo gama rabbii isii deebitee waan kanarraa qulqulloofteetiin adabatteetiin gama rabbii isii ka deebitee jirtu ta'e dhiirrillee dhiifnee fi hariiroo bareeda isii wajjin uumuudhaaf yaaduu qabna malee waan isiin dura dabarsiteen qalbii isii cabsuu isin murteessineetiin ofirraa fageessuu hin qabnu. Ulamaa'iin yoo isiin tawbattee wajjin itti fufuun bareedaadha jedhan. Kallattii kana beekaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubra qofa hin fuune. Fakkeenya dubri isaan ka fuudhan Aishaa qofa. Fakkeenya Khadiijaan dubraa miti yeroo fuudhan. Gursummeetii turte. Akkas ta'u wajjin garuu Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haga isiin duute boodallee waa'ee isii gisee mara dubbataatiin bo'aa turani. Du'aayii godhaafii turan. Namni akka Khadiijaa eessaan argama jedhaa turan. Yaa Allah. Kanaafi akka nama muslimaa akkamiin yaaduu qabna dubra ta'uun jireenya gaarii uumuudhaaf dirqama miti. Murteessaan maali? Amala gaarii isiin qabaatu isiiti. Jireenyi milkaa'anii kan ijaaramu wal kabajuu, wal amanuu, hariiroo bareedaa fi bilchina irratti ijaarama malee dubra ta'uu fi ta'uu dhabuu miti. Kana qofaa miti. Dubra yoo taate tole, yoo hin ta'in yoo isiin amala gaarii qabaatte, yoo dubartii gaarii taate dubrummaa dubartii gaarii ta'uu isiitiin wajjin jiraatu qabna malee jireenya keenya dubra ta'uu qofa kiraayiteriyaa gooneetiin min kiraayiteriyaa goonee sammuu keenya keessa kana imeejii kana kennee saniin jireenya keenya diiguun sirrii miti. Dubartiin gaariin dubrummaa qabaatuu dandeetti, dhabuu dandeetti. Kanaan haa murteessinu. Abbaan manaa yoo wanti kun isaa ta'uu dhabe, yoo itti toluu dhabe osoo xalaaqee osoo hiikellee ni danda'a jedhan ulamaa'iin. Kanaaf wanti kunis ni jira jechaa beekaa. Rabbiin kayreen waa uffaqu. Sagantaan imala jaalalaa kenna inshaallah itti fufaa. Barnoota islaamummaadhaa barnoota bareedaa kana hordofuudhaaf kallattiilee armaan gadii kanneen subscribe gochuun hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.